Video gurraacha kana daawwadha maaliif yeroo durii akka yaadattaniif gaafa Haile Sillaasee maali jedhan san Oromoon saba guddaadha, saba bal'aadha, dachii guddaa qaba. Seenaa tokko tokko isin yaadachiisa. Namoonni gariin maal jedhan Itoophiyaa wangeelatu dubbatee maaltu dubbatee dhugaa miti dubbii sobaa akkas jedhanii beeta. Itoophiyaa jechuun waggaa 150 geennee Amaaratu baafatee tama ofii godhatan jechuudha. Waraabessi hoolaa hatee ta'uu fi godhatee taate jijjiiranii gara sitti deebisanii mirga qabu waan fedhe dubbadha. Anillee akkuma san saba Oromoo saba guddaadha. Dhiiroo namni gariin mucammaan kun dhiiroo maraatee ganama galgala kanatti qaaqaa ifannee viidiyoo la jedha. In usuu jedha haga hayti Oromoo deebituutti in usu. Abbaan feetan iyyaa abbaan feetan waan fedhe taya. Saba Oromoo kana Qur'aana keessatti Rabbi dubbatee jira. Mee akkamitti bakka takkatti argeen maal jedhee إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد جدي سبج الجبا جدي سبج الجبا كفكين إسانيه الأمني يرو قرآني بوئسوني آياني بوتسوني توائي سب أرومو رتبوت لقا دبتوف لتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا النصارى كرب جلسوني واي سب أرومو تمالي سبني أرومو بيا أما مكان إثيوبيا جرمتنا كي سب أرومو قفة جراشات تري سينا دري يرو سينا دري يادنو جتشولا لوسين أكما بيا دتشي أروميا رأرقمته قرانو توكو يورو جوجل كيس ديمي لالو نبينا آدمويو سب أرومو كيسا بهجرة سينان توكو جتشولا كنين أمو إلمان هبشوتا بيا إسرائيل الراد وفني أومن إلمنا ما كوني يرو أمم الدرر راكئ سبا أورمو الرأي آدم جتشو مقالة جتشودا نوبلين أورمو الرأي أرقمته وان كانتاتف أمما يوجل قبويو دجين أمم إلمنا ما أفريكا كسات أرقمي سبني أمو آدم الرأي سبني كن الدنيا كن الرأي بركي irraa bal'ate saba Oromooti. Kuni waan qabatamaan jechuudha arguun dandeettanii qorannoo hedduu yeroo dheeraa qoradhee irra gahee jiru maraata jechuun dandeettan. Sabni Oromoo saba tuffatamuu miti saba guddaa Afrikaa keessatti tokkoffaati. Saba Qur'aanni dubbatee saba Wangeelli dubbatee nabiyyootiin hedduun saba Oromoo keessa akka ergaman seenan hin qajeelche jechuudha. Haga nabiyya naannoo hin ga'utti yeroo gaafattanii jettan amma ummata magaala ture ummanni magaalli kuni ummata Oromooti ummata Oromoo kanarraa Afrikaan tun bal'attee bakka mara geette ilmaan kuush keessa hangafa jechuu barbaadeti namni naannoo Oromtaa yoo jiraattan dubbadhaa asirratti dhugaa isinii waan kanarraa ibsuu barbaada anis